Tumsaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elonoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazammir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Rukii, Asaffaa Shaayee Namni, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsaa Abbee. Biyyoota Afrikaa uffee Saharaan gaditti deemsi dimokiraasii sigigataa dhufuun guddina misoomaa ardii kanaatti dhiibbaa gochaa jiraachuusaaf mareef sababaa ta'eera. Oduu booda kan qabannee dhiyaannu keessaa tokko ta'ee jira. Hunda dura garuu oduu addunyaatu dursaa oduudhaa fi tujubee hora. Galgala kanaaf qabnu kunoo. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa sirna naannoo uummattoota kibbaan qindaa'e kanneen faallaa jiraachuu biyyaa hojjetanitti milkaa'an jedhan. Kan sirna sana qindeesse pireezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa Ristuu Yirdaa'u gama isaaniin Itoophiyaan akka biyyaatti itti fufti kanneen diina ta'an garuu ni dhabamu jedhan. Gaaffii eenyummaaf deebii kan hin kennine naannoon Tigraay fulbaana 30 booda mootummaan sirnaa hin jiru jechuudhaan ejjennoo qabate uummata raayyaa Wajjiraatiif Walqaayitti Gadee in ilaallatu jechuudhaan ittaanaa dura ta'an paartii Dimookiraasummaa Raayummaa obbo Amaaree Guban dubbatanii naannoo sana keessatti ammas haleellaan raawwatamuu mala waan ta'eef mootummaan federaalaa eegumsa akka godhu gaafataniiru. Filannoo seeraan alaa geggeessanii mootummaan seeraan alaa jedhanii himachuun illee fudhataman qabu jedhan. Kanneen biroon yaada kennanis biyya olaantummaa qabdu tokko jalatti naannoon bulu jiraachuu mootummaa biyya tokko murteessuuf aangoon qabu jedhaniiru. Innumaayyuu uummati naannoo sanaa uummata Itoophiyaaf uummattoota hollaa jiran kanneen biroo waliin shakkiif jibbiinsaan akka wal ilaalan taasisee jedhu kanneen yaada kennan kun naannoon sun ammayyuu yaaddoo nageenyaa keessa akka jirullee dubbataniiru. Dhimma kana laalchisuun naannoo Tigraay irraa deebii kan kennan ittaanaatti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay obbo Hadduush Kaasuu heerri biyyaa waggaa 5 filannoon akka geggeeffamu ajaja. Kanaaf fulbaana 25 booda mootummaan sirnaa hin jiru ka jedhe heera biyyaati jedhan. Kanaafis yaaddoo ka qabaatu qaama seeraan alaati malee Tigraay keessa ka jiraatu sabni inni kamiyyuu nagaan jiraataa jira itti fufees nagaadhaan jiraataa jedhan. Obbo Hadduush akka jedhanitti uummati sabaaf sablammoota irraa ta'an Maqalee keessa bakka qonnaas gandeen adda addaa keessas nagaan jiraataa jira waan ta'eef yaaddoon hin jiru. Kan yaaddoo keessa jiru seeraan ala qaama aangoo qabatee seeraan ala mootummaan itti fufsiisa jedhu jedhan. Yaaddoo waan qabuufis jecha takka taankii guuree meeshaa waraanaa gad yaasee kan loltoota hiriirsuuf jechuun deebii kennaniiru. Manni murtii oliyyannoo sadarkaa olaanaa Faransaay tokko bara 1994 duguugamiinsa sanyii Ruwaandaa maallaqaan deggere nama jedhan mana murtii tokkummaa mootummootaatti dabarfamee akka hin kennamne ugguruuf toleen jedhin hafe. Faransaay kan umriin waggaa 87 Filiisiyaa Kabuugaa mana murtii Taanzaaniyaatti dabarsee kennuuf yeroo ji'a tokko qaba. Gabaasaanis Biraayant namoodhees. Manni murtii oliyyannaa Faransaay ka barbaacha waggoota 25tii booda baatii caamsaa darbee naannoo magaalaa Paarisitti appaartama tokko keessatti qabame Felishen Kabuugaa gara mana murtii akka waraanaa ka tokkummaa mootummootaa Taanzaaniyaa jirutti ergamuu raafuuf iyyata dhiyeeffate fudhatama dhabsiisuun Kabuugaaf rifaatu guddaadha. Abukaatonni Kabuugaa akka inni mana murtii tokkummaa mootummootaa Arushaa jirutti dhiyaatu murtii duraan kenname fudhachuu diduudhaan oliyyannaa dhiyeeffataniin Kabuugaan dhibee fayyaa qabaa manni murtii tokkummaa mootummootaa dhimma isaa loogiin ilaaluu mala jechuudhaan himatan. Manni murtii oliyyannaa ka Faransaay garuu Kabuugaan gara Arushaatti akka hin dabarfamne kan dhorkuu danda'u sababaa seeraaf sababaa dhibee fayyaa hin argine jechuudhaan murtiidhuma duraa sana raggaasise. La réaction d'Ibuka France est une grande satisfaction qu'il puisse enfin. Présidentiin gurmuu deeggarsa namoota duguuginsa sanyii Ruwaandaa irraa hafanii iteen insaazmaana kana laalchisuudhaan yaada kennaniin Kabuugaan seera jalaan miliqee bashannanaa turetti xumura gochuudhaaf manni murtii haqaa sadarkaa addunyaa qooda isaa baatee jira jedhan. Dureeyyii Ruwaandaa keessaa tokko ka ture Felishen Kabuugaa gurmuu milishaa bara 1994 lammiiwwan Tutsii fi lammiiwwan Hutuu ilaalcha madaalawaa qaban 100,000 lakkaa'aman ajjeesan maallaqaan gargaaraa ture jedhamuun himatame. Raadiyoo fi televezyiinii jibbinsa gosaa tamsaasaa ture Camille Collins jedhamu hundeessuu fi bal'inaan itti hirmaachuunsaas gabaasamaa ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishinni falmii pireezidantummaa
Pireezidaanti Doonaald Tiraampiif mormituu isaanii Dimookiraaticha Joo Baayiden gidduutti falmiin kibxata galgala geggeeffame seenaa siyaasa Ameerikaa keessatti falmii gaarii akka hin ta'in tuquudhaan kana booda haala ittiin falmiin sun geggeessamu daran cimaa akka ta'u kafedhu ta'uu beeksisee jira. Komishinni falmii sana qindeessu akka gabaasetti falmiin Yuunivarsiitii magaalaa walakkeessa gama dhiyaa Cleveland Ohio'tti geggeessame kan kibxata darbee erga jeeqamee booda bifa falmii sanaa jijjiiruuf caasaan itti dabalaa akka barbaachisu ibsee jira. Ameerikaa kaleessa maree tokko gaggeessanii ture. Mareen kunis bu'uuraaleen sirna dimookiraasii yookiin Democratic Institutions biyyoota ufee saaraan gadi haga tokkotti haphachaa dhufuu isaa irratti xiyyeeffachuun ture. Mareen kun akka tuqetti sigigaachuun sirna dimookiraasii kun guddina dinagdee kutaa Afrikaa kanaa irratti dhiibbaa uumaa jira. Kana qofa miti ummati sab-sahaaraan Afrikaa yookiin ufeen saaraa gadiitti jiraatu sababa baaleetti ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaan booda namoonni 500 ol himannaan tokko otoo irratti hin banamin hidhaa ji'a 3 oliif akka ta'anii jiran maatiin abukaatoleen hidhamtoota himatan. Abbaan alangaa godinaa gama isaatiin galmeen qorannaa xumuramee dhiyeenyatti himannoon banamuuf qophii xumurreerra jedheera. Muktaar Jamaal dabalata qaba. Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa booda baaleetti yoo xiqqaate namoota 500 oliitu mana hidhaatitti hidhamee himannaa mana murtii tokko malee akkanaan hidhaa keessa jiru jedhu maatiin hidhamtootaa fi abukaatoleen isaanii. Namoonni kunniin sadarkaa federaalaatii fi naannootiin hordofamaatiin jiru kan jedhan abukaatonni hedduu isaanii manni murtii ragaa qorateetiin akka dhiheessu abbaa alangaatii fi poolisiidhaaf himullee ragaan hanga ammaa osoo irratti hin dhiyaatin hafee himannaan isaan irratti baname hin jiru jedhan. Obbo Qaasiim Usmaan walitti qabaa waldaa abukaatota godina Baaleetii fi namoota dhimma kanaan hidhamanis kanneen hordofan keessaa nama tokko adeemsi seeraa hanga ammaa jiru kana jedhu. Addaan baafamanii eenyuun faatu himatamee eenyuun irratti maaltu dhiyaatee waan jedhamu kanallee addaan hin baafanne nu akka ammaati warra federaalaatii fi warra naannoollee addaan baafamee himannaan hin dhiyaataa kun wabiin hin jedhamee siniin ibsi kennamee aki tarkaanfiin fudhatamee wanni akkasitti mul'ate jiraachuu dhabuu qofa wanni ani argaa jiru malee keessa gadi seenee dhimmi ebaluu akkas ta'ee ebaluu karaa kana bahee karaa kanaan deebi'ee jedheetiin wanni ani hubadhe hin jiru. Namoota baaleetti hidhaman keessaa tokko Yuunivarsiitii Finfinnee Kolleejii Barumsaa fi Qorannaa Sirna Naamusaatti diinii kan ta'an Dr. Huseen Kadiiri. Dr. Huseen bakka jiran Finfinnee irraa qabamaniitiin baaleetti geeffamuu dubbatu haati warraa isaanii aadde Hindii Sa'id. Odoon hidhamin Finfinnee turreeyyuu erga hidhamanii Finfinnee maarraa fuudhanii gara sabbataa geessan. Sabbataa bulchiisuudhaaf turanii san booda gara Baalee geessan. Baalee bakka dhaloota isaa osoo hin geessin magaalaa Goobbaa guyyaa tokko bulchaniis gara bakka dhaloota isaa geessan agarfaa. Haga kana wanni himannaan irratti baname waan kana goote jedhamee sababni itti himame isin beektan jira? Yeroo dheeraadhaaf namni isa gaafatee namni isa dubbisee hin jiru hidhuu malee asaanaa kana ammoo kitaaba madda marii qeeqxee Jawaarii wajjin agarfaa dhuftee kanuma waan biraa hin qabu. Abukaatoon Dr. Huseen Kadir obbo Khalid Bashir ammoo gama isaaniitiin hanga ammaa Dr. Huseen irratti himannaan tokkollee kan hin dhiyaanne ta'uu isaa bira darbee manni murtii beellamoota yeroo qorannootiif kennaatiin ture hunda cufeetiin mirgi wabii kasilaa eegamuu fi danda'u danqaan mudate jedhu. Manni murtii bultii 11 yeroo beellama yookaan ammoo qorataan poolisii dhimmicha qulqulleessee guyyaatti dhiyeessu kenneefii ture. Booda irratti guyyaa ibsame keessatti qorannoon hin xumuramne ammas dabalataan yeroon dabalataan nu barbaachisa gaafiin jedhu erga dhihaateen booda gaafa qaamni shan yeroo dhumaatiif qaamni shaniif 2012 poolisiin dhimmicha qulqulleessee waan qorachuu qabu qoratee yeroo xumuraatiif akka dhiyeessu. Namoota haala hidhaa godina Baaleetitti ka'aatiin jiran kanaan wal qabatee deebii akka nuu kennaniif abbaa alangaa godina Baalee obbo Abdul Waahid Abdurrahmaaniif gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dhiyaateen himannaan sadarkaa naannoo inni kun banamaa kan jiruu fi kunis kan itti deemamaatiin jiru ta'uu dubbatan. Danqaalee adeemsa seeraatiin wal qabateetiin namoonni himataniifillee ol aantummaan seeraa inuma kabajama jechuudhaan deebisanii jiru.
Kan hundaa'e sadarkaa federaalaa akka himatamutu jira, sadarkaa godinaatti akka himatamutu jira. Warra sadarkaa federaalaatti akka himatamu qaamni aangoo qabu harkaa qabudha. Garuu immoo sadarkaa godinaatti akka himataman almost galmee 22 sadarkaa godinaa nama 94 himatamanii himanni dhaqqabee karratti murtaa'ellee jira ofirraa ittisamee adeemsa seeraarra jira jechuudha. Federaalaatti galmeen kan irratti qulqullaa'e namoota gara 300ti exactly lakkoofsaan ni jechuudha. Gara nama 300 ho'iti. Walumaa gala gara nama 400 jala jechuudha. Gara nama 400ti. Garuu immoo sadarkaa federaalaa simanni qophaa'ee xumuramee adeemsa irra kan jirudha. Namoonni ragaan osoo ittiin dhiyaatin himannaan osoo ittiin banamin ji'a 3 ol turanii kan jedhu abukaatonni illee maatii illee ni himatan. Inni bu'uura adeemsa seeraatiin akkamitti ilaalama? Adeemsa seeraatiin qulqullaa'ee adda bahaa jira. Turtiin isaanii guyyaa beellamaatiin akka yeroo kanatti jechuudha. Qorannaa irra ture kan jirudha. Namoonni irratti ragamiin fi eeruun hin tuqin illee adda bahee hiikkaadhaaf adeemsa irra jira, adda baasaa jirra. Kana adeemsa irra jira. Abbaan Alangaa Oromiyaa himannaa hidhamtoota Oromiyaa keessa jiranii guututti amma qopheessinee himannaatti galaa jirra jedhee Abbaa Alangaa Federaalaa waliin illee ibsa kennee ture. Garuu hanga ammaatitti himannaa banuu hin dandeenye. Keessattuu akka godina keenya hundarratti himannaan banamee falmiin gaggeeffamee qorannaa adeemsa seeraarra jira. Hundinuu jechuudha aanaa hundarra galmee 22. Kan naannoo ta'a jechuudha. Godina Baalee kan naannoo ta'a. Kan aangoo federaalaa immoo qaamni aangoo qabu galmee qulqulleessee galmee fudhatee deemee himata banuudhaaf adeemsa irra akka jirudha. Manni murtii immoo adeemsa wabiitiin bahuu isaanii gaafa hayyamuuf poolisii akka hin baane immoo danqaa ta'aa jedhan. Isa kana irratti maal jettu? Adeemsa seeraa eeggatee ajajni kenname kabajamuutu irra jiraata. Garuu komiin akkanaa ofiishaalii kana qunnameen jiru. Dr. Hussein irratti wanti hanga ammaa poolisiidhaan gaafatame kitaaba maddamarii qeeqxee jirta kan jedhuu fi obbo Jawaar Mohammad wajjin gama agaarfaa dhuftee jirta kan jedhu gaafatamee jedhan. Wantoonni kunniin waan sila akka yakkaatti nama gaafachiisan turani. Yeroo kana kun waan nama gaafachiisu hin qabu. Garuu immoo dhimmi isaa qulqullaa'uu akka jiraatudha jirudha kan quba qabu akka walii galan. Dhiyeenya kana abbaan Alangaa Federaalaatii fi abbaan Alangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa waliin kennaniin akka beeksanitti ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee namoonni hidhaman hedduun isaanii dhiheenyatti kan hiikamanii fi isaan himataman irratti illee qorannaan xumurameetiin kan irratti banamu ta'uu dubbatame. Kitaabi seenaa weellistoota Oromoo wareegaman irratti xiyyeeffate oolmaa jedhamu barattoota yuunivarsiitii Jimmaa lamaan barreeffamee maxxanfamee jira. Diinayaas Warquu fi Haacaaluu Dhugaasaa barattoota jedhamantu seenaa eebbisa addunyaa Usmaayyoo Muusaa jireenya ayyaanaa Yoosef Gammachuu Daadhii Galaanaa fi Haacaaluu Hundeessaa irratti maatii hiriyoota akkasumas waayilan isaanii irraa qoratanii kitaaba kana barreessuu dubbatanii jiru. Kitaaba kana kan gulaale gaazexeessaa Kabbaba Wutichaa kitaabi oolmaa gochaa weellistoonni kun uummata Oromootiif dalagan yookiin oolan seenessaa jedheera. Naakoor Malkaa guutummaa isaa dhiyeessa. Kitaabni weellistoota Oromoo wareegaman irratti fuuleffatu oolmaa jedhamu barattoota yuunivarsiitii Saabirruu, Baaroo Tumsaa, Elonoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazammir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Rukii, Asaffaa Shaayee Namni, Batar Abdii, Caalii Shanee,